Yesuusitti maqaa isaatti wangeelatti qaanamtanii charchii dhufuu sinirra jiru. Warri garuu ittiin qaana'u Yihuudiifis Giriikiitiif gatiin narra jira deemee lallaba akka Phaawulos irrattan barana dhugaa Waaqa sitti hima. Otoo 2018 hin darbin ji'a miilanaa keessa Waaqayyo barcuma ulfinaa wayisiidha. Ilaa kootu iddoon kee iddoo kana siin jedha. Dirree salphinaa keessaa miila kee baasa. Barana Phaawulos bichaarratti namne Phexros bichaarratti namne barana namoota gaaddiduu isaanii qoricha ta'us keessaa kaasa. Dafqa kee qoricha ta'ame. Mee ulfinni Waaqayyoo naa mul'ata jedhame. Akka lallabde akka dubbatte gara siif haa ta'u. 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 Rahadiga. Roba sakato. Rahadi baniama. Rahatu sepre.